Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii koo fayyaa keessanii akkam nagaa barnoonni nuti har'a irratti waliin barannu waa'ee dhukkubbii garaachaati mallattoolee dhukkubbii garaachaa fi akkamittiin immoo dhukkuba garaachaa ofirraan ittisuu dandeenya kan jedhu irratti kan waliin barannu ta'a jechuudha YouTube chaanaalii kana. Subscribe gochuun dagatiinadha. Akkasumas barnoota fayyaa keessattuu fayyaa walqunnamtii saalatti wal qabatee jiru baay'ee isaanii bifa viidiyoo isin hojjennee YouTube kanarra jira waan ta'eef isaanis daawwachuu dandeessanii. Dhukkubni garaachaa maali kan jedhamuu fi dhukkubni garaachaa qunca'uu garaachaa yookiin marrumaan isaa gara garaachaatti olaanuudhaan kan dhufudha. Kunis dhukkuba garaachaa jechuun qunca'uu garaachaa ta'eetoo wal madaaluu asiidii garaachi keenya oomishuu fi wantoota immoo asiidiin kun akka waan biraa hin miinee fi taasisan gidduutti wal madaaluu dadhabuu asiidotaati. Asiidiin garaachi keenya oomishuu waan asiidii biraa kan dhufu san xiqqeessuudhaaf kan inni oomishu jechuudha. Gaafa kana asiidiin biraa gara qaama keenyatti dhufee dhugaatii gaafa marrumaan keenya qunca'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dhibee garaachaa yookiin dhukkuba garaachaa yookiin coggaarras ni jedhama iddoo tokko tokkotti. Kuni qunca'uu garaachatirraan kan qunca'uu garaachatiin yeroo kan uumamu ta'ee yeroo nyaata nyaannu nyaatota barbaree fa'aa qaban yookiin asiidii qaban yeroo nyaannu kan nu gubu jechuudha. Irra caalasaa mallattoolee isaati irratti kan waliin dubbannu ta'a jechuudha. Mallattooleen dhukkuba garaachaa maali kan jedhuu fi furmaanni isaa maali kan jedhudha. Namni baay'een dhukkuba garaachaa qaba garuu dhukkubni garaachaa namaa namatti garaagara bifa salphaa nama tokko tokko biratti salphaa ta'ee mul'ata garuu adeemsa keessa itti cimaa deema jechuudha. Namni baay'een dhukkuba garaachaa manumatti nyaatotuma yeroo nyaate garaachisa dhukkubsan dhiisee yookiin immoo bifa garaagaraatti wal wallaaneeti malee mana yaalaa deemetoo namni baay'een qoricha fudhatu jechuudha. Mallattooleen dhibee kanaa yeroo turtii yookiin hammeenyi isaa yeroo irratti hundaa'ee namaa namatti garaagara ta'uu danda'a. Dhukkubni garaachaa mallattooleen inni agarsiisan keessaa tokko gubaa lapheeti. Gubaa laphee bakkeen garaacha keenyaa fi laphee irra jiru garaacha keenya gara oliitti irratti jiruu fi laphee irraa gara gadiitti gidduu sanitti jiru baay'ee guba jechuudha. Iddoo san gara oliitti kan inni yeroo baay'ee madaa'u iddoo sanitti kan baay'ee gubu ta'a jechuudha. Yeroo nyaatota adda addaa nyaatee bakkee san ni guba. Akkasumas immoo hoqqisiisuu yookiin balaqqimsiisuu kan jedhudha. Yeroo nyaata nyaate deeffachiisuu nyaata sanii deebi'ee ni hoqqisiisa jechuudha. Yeroo nyaata tokko nyaatatti foolii nyaataa adda addaa ni jibbisiisa. Fedhii nyaataa fa'aa dhabaa garaa fa'aa nama ni bokoksaa nama deeffachiisuu hin qifuu fi akkasuma immoo yeroo nyaata nyaatu foolii nyaataa jibbisiisuu cinaatti wantoota nyaata adda addaa kan biraa isa filachiisuu waan adda addaa dharraasisiisa. Waan nyaate sanis immoo deebisee yoo nyaate ni dhukkubaa jechuudha. Kanaaf mallattooleen isaa nyaata tokko yeroo nyaanni sun nama jibbisiisuu fedhii nyaatatiif dhabuu walumaa galatti dhukkubbii garaa keessaa jechuudha. Garaan keessi nama dhukkuba hoggaa ta'e nyaata tokko yeroo nyaanni sun osoo hin bullaa'in garaa keessa callisee ni taa'a hoggaa ta'e. Fi akkasuma foolii nama saddamsiisuu yeroo mana fincaanii fayyaa kan saddamsiisuu jechuudha. Sadarkaan dhukkuba garaachaa kanaa nama namatti garaagaridha. Nama baay'ee irra ture irratti mallattooleen inni agarsiisu xiqqaa ta'a. Nama immoo yeroo dheeraadhaaf irra turettirree bifuma saniin kan deemu ta'a jechuudha. Akkamittiin immoo dhukkuba garaachaa kanarraa of gargaaruu dandeenya kan jedhuu fi yeroo baay'ee kan gorfamu wantoota dhibee kana nutti kaasanirraa of eeggachuu yookiin of qusachuu danda'uu qabna jechuudha. Akkamittiin irraa of qusanna yookiin akkamittiin irraa of wallaanna of eegna kan jedhuu fi iddoo lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Tokko erga dhukkubni garaachaa kun nu dhukkubee
booda fi oduu jalqaban dhukkubsatiif fayyaa yeroo jirutti maal gochuu danda'uu qabna dhukkubni garaachaa kun akka nu hin qabneef kan jedhu. Tamboo adda addaa xuuxuu dhiisuu, buna fa'aa garmalee dhuguu, nyaatota adda addaa keessattuu nyaata daabboo fa'aa ganama garaa duwwaatti fa'aa daabboo osoo nyaata biraan nyaatiin daabboo nama gubu yookiin daabboo goggogaa laphee namaa gubu fa'aa yeroo nyaatan buna fa'aa garaa duwwaatti fa'aa yeroo itti dhugan alkoolii adda addaa yeroo baay'isanii dhugan tamboo xuuxuu fi namoota xuuxan biraa yeroo hin jennu wantoonni kun dhukkubni kun nu qabuu danda'a jechuudha. Kanaaf keessattuu nyaatonni barbarii immoo baay'inaan qaban qulqullinni nyaataa tokko nyaatota asiidiin akka malee itti baay'ate wantoota kana yeroo nyaanne dhukkubni kun nu qabuu danda'a jechuudha. Nyaatota barbarii baay'inaan itti baay'ate nyaata asiidii baay'inaan qabu jechuudha. Buna garmalee dhuguu alkoolii adda addaa dhuguun wantoota kana nutti fiduu danda'a jechuudha. Akkasumas dhiphinni yookiin aariin garaagaraa yeroo itti namatti baay'atus akkasumas nyaata coomaa fi zayitii qabu adda addaa baay'inaan soorannaa yoo ta'e dhadhaa fa'aan akkasuma aannan illee aannan raafamiin yookiin aannan itittuu kan jedhamu kan ititee ture asiidii baay'ee kan of keessaa qabu sirriitti baay'inaan inni hoggaa ta'e coggaarraa asiidii baay'inaan qaama keenya keessatti dabaluudhaan coggaarraan keenya yookiin garaachi akka luqqa'u ni taasisa jechuudha. Kanaaf kanarraa of wallaanuudhaaf osoo dhukkubni kun nu qabiin dursinee of wallaaluudhaaf wantoota amma isiniin jedhe kanarraa of eeguu danda'uu qaban jechuudha. Buna baay'isanii dhuguurraa of qusachuu danda'u, alkoolii dhuguurraa of qusachuu danda'u, nyaata garaan keenya sirriitti bulleessuu danda'u, nyaata barbaree baay'inaan hin qabne, nyaata garaa keenya hin gubne, nyaata coomaa fi zayiinni adda addaatti baay'ate keessattuu gara ganama akkasiirra sanirra fa'aa hin dhugna. Yoo akka malee buna ganama osoo nyaata biraan nyaatiin baay'inaan ni dhugna hoggaa ta'e dhukkuba kana nutti fiduu danda'an ta'eef kanarraa of fageessuu danda'uu qabna. Nyaata coomaa fi zayitii hir'isuu qabna. Dhiphina sammuu fi yaaddoo garaagaraa irraa cinqii adda addaa irraa bilisa ta'uu danda'u qabna jechuudha. Nyaatota akka daabboo, paastaa fi sukkaara ta'e sukkaarri yookiin ashaboon itti baay'ate mi'eessota akka barbaree, mixmixaa fi wantoota kana fakkaatan hir'isuu danda'uu qabna jechuudha. Mixmixaa fi kanneen mixmixaan wal qabatan jechuun barbareewwan nyaata barbaree qabu. Nyaanni dhukkuba kana namatti kaasu yookiin ammeessanii irruma caala abbumatu beeka jechuudha. Yeroo nyaata san nyaate inni dhukkuba hoggaa ta'e nyaata san nyaachuu danda'uu hin qabu jechuudha. Nyaanni asiidiin itti baay'atee fi barbaree adda addaa gubaa garaagaraa qabu. Takka garaachi sulluqqa'eera hoggaa ta'e dhaqee sanirra hoggaa qabaate itti kaasuu danda'a waan ta'eef sanirraa of qusachuu qaba jechuudha. Hundaa olitti kan baay'ee gorfamu nama dhukkubni kun qabe yookiin immoo dursee akka hin qabnee fi kan sirriitti gorfamu damma nyaachuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Ganama damma nyaachuun damma fallaana 2-3 ta'u ganama yoo nyaatame ta'e yoo garaachi keenya madaa'e hoggaa ta'e fayyisuuf gahee guddaa qaba jechuudha dammi. Ganama fallaana 2-3 sanii ol nyaata biroo osoo hin nyaatin dursinee hoggaa damma nyaanna hoggaa ta'e yoo garaachi keenya madaa'e ta'e isa fayyisuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraa bishaan gahaa dhuguudha. Guyyaatti liitira 2-3 fi sanii olii ta'e ni dhugna hoggaa ta'e dhukkuba kanarraa baraaramuu dandeenya. Yoo nu qaberree ta'e battalumatti nu dhiisuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee dhukkuboota garaachaa qofaaf osoo hin ta'in dhukkubootuma birootiif iyyuu bishaan baay'inaan dhuguun murteessaadha jechuudha. Bishaan guyyaatti liitira 2 fi sanii ol yoo dhugne fayyaa keenyaaf gaariidha. Keessattuu dhukkuba coggaarraa yookiin garaachaa jedhamu. Kanaaf baay'ee gaariidha jechuudha. Inni kan biraa sochii qaamaa guyyaatti aga daqiiqaa 30 torbanitti guyyaa 5 fi hojjechuun rakkoo kanaa fi akka dhukkuba coggaarraa kana nurraa ittisuu keessatti gahee qaba. Dhukkuba garaachaa qofa osoo hin taane dhukkubootuma biraatiif illee sochii qaamaa gochuun baay'ee murteessaadha jechuudha.
Qurxummii soorachuun ni gargaara. Cuunfaa zinjibilaa dammaan walitti makanii dhuguun garaachi mataa akka fayyuufis hedduu gargaara jechuudha. Zinjibila dammaan walitti makanii fayyadamuudha jechuudha. Muuziidha kan biraa. Muuzii yoo kan argattan ta'e guyyaa guyyaan soorachuun madaa garaachaa fayyisuu ni danda'a. Muuziin karaa biraatiin yeroo fayyaa jirrutti yoo sooranne yookiin immoo dhukkubni garaachaa suni yeroo nu dhukkubaa jirutti muuzii soorachuu caala erguma nu dhukkubee fayyinee booda yookiin immoo sun dhukkubiin duras yoo muuzii nyaanne yookiin muuzii sooranne baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo dhukkubni sun nurra jirutti yookiin garaachi keenya nu dhukkubaa jirutti hunda caala kan sirriitti gorfamu dammaa fi bishaanii. Sanirra darbee kanaan nama dhiisuu mana yaalaa dhaqanii qoricha saniif ta'u ilaalamanii qoricha saniif ta'u fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas muuzii dabalatee nyaata kuduraa fi muduraa sirriitti soorachuu fakkeenyaaf abukaadoo, qullubbii diimaa, qullubbii adii, timaatimii, raafuu fi dinnichi faanis baay'ee gaariidha jechuudha. Qullubbii adiin baakteeriyaa garaa keessatti asiidii sana oomishuudhaan garaachi keenya akka luqqa'u godhu sani waan miidhuu fi qullubbii adiin baay'ee gaariidha jechuudha garaacha keenyaa fi akkasumas raafuu fi dinnichi adda addaa yerootti nyaatota yeroo dhukkubni coggaarraa yookiin garaachaa nu dhukkubaa jiru sanitti soorannu keessaa raafuu fi dinnichi baay'ee gaariidha jechuudha. Nyaanni garuu ashaboon itti baay'ate yookiin shukkaarri itti baay'ate ta'uu danda'uu hin qabu jechuudha. Sababoonni dhibee kana nutti fidan hedduudha. Kanaaf yaalli isaas akkasuma jechuudha. Kana yoo jennu wantoota sababa dhibee kanaaf ta'an yaaluu fi wantoota dhibee kana nutti ammeessan irra caalatti kanumti abbaa suni ofii isaatiif beekutu gaariidha jechuudha. Namni baay'een karaa adda addaatiin of wallaanuu danda'a. Yoo nyaata tokko nyaatte nyaata sanirraa kaasee si dhukkuba hoggaa ta'e nyaata sanirraa of eeguu danda'uu qabda. Nyaata immoo si dhukkubaa jira ta'e dhukkubni garaachaa nyaata wayii nyaattee si dhiisa hoggaa ta'e akkasitti fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Namaa namatti garaagara waan ta'eef akkasittiin fayyadamuu gaariidha jechuudha. Yoo akka malee ulfaatina keenya kan hir'isu ta'e jechuudha. Dhukkubni garaachaa akka malee ulfaatina keenya kan hir'isu ta'ee fi yeroo balaqqaamsisuu yeroo godhamu yeroo nyaata san akka deebisu taasisu keessattuu dhiigan waan dhiigan makamu fa'aa yeroo itti dabalamu akka deebisu yeroo ta'u baay'ee dhukkubni sun itti hammaachuu agarsiisa waan ta'eef mana yaalaa dhaqee qoratamuun dhukkuba kanaaf qoricha yookiin dhukkuba baakteeriyaa garaa keessa sanii ajjeesu fudhachuu qaba jechuudha. Namichi kun dhukkubichi baakteeriyaa sababaaf yoo ta'e ogeessi fayyaa qorannoo gochuudhaan erga adda baasee booda qorichi baakteeriyicha dhabamsiisu ni ajajamaaf jechuudha. Akkasumas qorichoota mallattoolee dhukkuba garaachaa hir'isuuf yookiin dhabamsiisuuf kennaman kan amma asiidii garaachaa maddu xiqqeessu yookiin erga maddee booda garaacha keenya akka hin miine godhan ni jiran jechuudha. Baakteeriyaan garaa keenya keessa jiru asiidii adda addaa maddisiisuudhaan asiidii sun immoo garaacha keenya waan luqqisuuf yookiin asiidii garaacha sana akka malee waan baay'isuuf isa sanii ni xiqqeessa jechuudha yookiin baakteeriyaa san ni ajjeesa jechuudha. Qorichi nuti mana yaalaatti fudhannu kanaaf mallattoolee akka ulfaatinni akka malee hir'isuudhaan yookiin nyaata guutummaadhumatti jibbisiisee yeroo baay'ee nyaata hoggaa ta'e deeffisiisuudhaan deebsisiisuudhaan dhiiga yookiin bifa dhiigatiin afaan keessan dhiigni bahu waan adda addaa ni agarsiisuu ta'e battaluma mana yaalaa qorichoota kana fudhachuu danda'uu qabna jechuudha. Dhibee kana irraa fayyuuf yeroo baay'ee fudhachuun waan danda'uuf obsuu barbaada. Akkasumas of eeggannoon nuti ofii goonu baay'ee murteessaadha jechuudha. Mana yaalaa battaluma dhukkuba kanarraa fayyuu hin dandeenyu jechuudha. Mana yaalaa yeroo dhannetti yeroo saniif nutti furuu danda'a malee ammas deebinee nyaatota adda addaa nyaata dhukkuba kana nutti kaasa yeroo kan nyaannu ta'e deebi'ee nu dhukkubuu danda'a waan ta'eef addatti
mana yaalaa yeroo tokko dhattee dhibee kanarraa fayyitee booda deebi'ee dhukkubni kun nan qabu jechuun hin danda'amu jechuudha. Dhukkubni garaachaa nyaatumaati nyaatturraan yookiin dhugaatii amma dubbanne alkoolii fi buna adda addaa dhuguurraan kan inni dhufu waan ta'eef wantootuma akkasii dhukkubsattee dhuunfaadhumatti namuu wallaansa ofii kennuu barbaachisaadha jechuudha. Manni yaalaa deemnis gaariidhuma ta'ee osuma jiru. Kanaaf akkasidha. Barnoota biraallee kan waliin barannu ta'a. Waa'ee dhukkuba garaachaa kanaa wal qabatee namni baay'een karaa koomentiitiinis ta'ee karaa misenjaraatiin waan nuuf barreessaa turtanii fi kan asiin viidiyoo isin hojjenne gaaffii kabiraa dhukkubootuma biraatiin wal qabatee kabiraallee yoo nu gaafattani viidiyoo isin hojjechuu dandeenya. Fayyaataa YouTube chaanaalii kana sabiskiraayib godhaa.